Filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa geggeessuuf hojiileen qophiin duraa eegalamuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Boordichi hojiilee qophiin duraa filannoo marsaa torbaffaa fi dhimmoota kaan irratti miidiyaaleedhaaf ibsa kennee jira. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Melaatewwarq Haayiluu ibsa isaaniitiin hojiileen qophiin duraa hojjetaman bara 2018 filannoo geggeessuuf karoorsuunii jedhan. Boordichi qorannoo filannoo marsaa torbaffaa ilaalchisuun geggeesseen karoora tarsiimawaa waggoota 5 qopheessuu kaasanii muuxannoowwan galtee ta'an argamuu fi dhimmoota fooyya'uu qaban irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mariin taasifamuu hubachiisanii jiru. Wixinee labsii mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaateen adeemsi filannoo tuttuqaarraa bilisa karaa ta'een akka geggeeffamuuf karoorri qabameera. Hojiin buufataalee filannoo haalaan adda baasuu fi to'achuu dandeessisu hojjetamaa jiraachuu fi naannolee garaagaraatti hojiin buufataalee filannoo 12,000 adda baasuu hojjetamuu kaasanii jiru. Qormaanni raawwachiistota buufata filannoo karaa onlaayiniin kennamas jedhan. Wayita filannoo manuwaaliin opereeshinii sochii tokkoon tokkoo ogeessaa agarsiisu qophaa'us ibsanii jiru. Manni murtii waliigalaa himanni lamaan obbo Taayyee Danda'aa bilisa jedhaman akka itti fufuu ajaje. Obbo Taayyee Danda'aa waggaa tokkoon dura aangoo deetaa ministeera nagaarraa erga kaafamaniin booda mana jireenyaa isaaniitti qabamuun hidhamanii himatawwan 3 irratti banamee akka ture gabaasuun ni yaadatama. Himata isaanii ilaalaa kan ture manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa himatawwan 3 obbo Taayyeen ittiin himataman keessaa himata 2 ofirraa ittisuun osoo isaan irraa hin eegamne bilisa akka ta'an akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 30 2016 murteessee ture. Ergasii booda mirgi wabii isaanii eegamee maneedhaatii ba'uun himata tokkicha dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu ilaalu irratti mana murtiitti deddeebi'anii himata isaanii hordofaa turan. Gama kaaniin abbaan alangaa himatawwan lamaan obbo Taayyeen ittiin bilisa jedhaman diina waliin waloomuu jedhu seera yakkaa Itoophiyaa keewwata 25 muraacaa fi keewwata 257 muraa'ee darbaniiru jedhamanii booda bilisaan ba'an oliyyannootti gaafate. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Taayyeen ololli farreen nageenyaa abaa'oo shanee fi faannoo fudhatama akka argatu yaaduudhaan ergawwan sochii qaamolee kanneenii deeggaran karaa feesbuukii isaanii qoodaniiru jechuudhaan kanaafis himata kanarraa bilisa ta'uu hin qaban erga jedhanii dhimmi isaanii mana murtii waliigalaa federaalaatti ilaalamaa turee jira. Obbo Taayyeenis adeemsa falmii mana murtii waliigalaa federaalaatti ture karaa abukaattoo isaanii waliin ta'uun falmachaa kan turan yoo ta'u manni murtichaas dhimma himata lamaanii kanarratti jala murtii kennuudhaaf irratti beellama qabatee ture. Abukaatoon obbo Taayyee Danda'aa obbo Abarraa Negus BBC'tti akka himanitti manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha wixata har'aa ganama taa'een oliyyannoon abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fudhatama argachuun himata lamaan bilisa jedhaman akka ofirraa ittisan ajajeeraa jedhan. Manni murtii olaanaa federaalaa himatawwan lamaan kanarratti akka ofirraa ittisan ragaa ga'aan osoo jiruu bilisa kan jedhe. Kanaafuu himatamaan kun ragaalee ittisaasaa dhiyeeffatanii himatichi akka itti fufu jechuudhaan murteessee jedhan. Kanaaf jechas himanni lamaan ammaan dura bilisa ittiin jedhaman galmeen gara mana murtii olaanaa federaalaatti deebi'ee falmiin itti fufaa jedhan obbo Abarraan. Dhaabbileen barnootaa olaanoo dhuunfaa 90 sababa bu'aa qormaata ba'iinsaatiin cufamuun himame. Akka qajeelfamaa ministeerri barnootaa qormaata ba'iinsaa dhaabbilee barnootaa olaanoo ilaalchisee baaseen dhaabbileen barnootaa olaanoo dhuunfaan gara 90 ta'an barattoota isaanii 75 dabarsuu waan dadhabanii fi cufamuutu himame. Konfiraansii dhaabbilee barnoota dhuunfaa idil addunyaa caamsaa 21 Yuunivarsiitii Qiddist Maariyaamitti qophaa'e irratti deetaan ministeera barnootaa obbo Kuraatu Shunee akka dubbatan dhaabbileen barnootaa olaanoo dhuunfaa gara 90 cufamanii jiru. Mootummaan kanaan dura dhaabbileen barnootaa eebbifamtoota isaanii qormaata ba'iinsaa fudhatan 75 ol dabarsuu dadhaban yookaas kufan irratti tarkaanfii akka fudhatu beeksisee ture. Qajeelfamni kun erga ba'ee booda dhaabbileen barnootaa bu'aa qormaataa hubatanii tarkaanfii ofirratti fudhatan jiru jedhame. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Qiddist Maariyaam Dr. Wandawsan Taamiraat gama isaaniitiin tarkaanfii mootummaan qulqullina barnootaa eegsisuuf fudhateen yuunivarsiitiiwwan mootummaa fi dhuunfaa miidhaan irra ga'eera jechuudhaan himan. Gabaasni kan reporter. Qormaanni naannoo kutaa ja'affaa boruu kan eegalu ta'uun ibsame. Naannoo Oromiyaatti qormaanni kutaa ja'affaa guyyaa boruu eegalaa jedhe biiroon barnoota Oromiyaadha. Barattoonni kutaa ja'affaa 700 fi 69,176 qormaata kana kan fudhatan ta'u hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoon ibsanii jiru. Akkasumas guyyaa 2 booda barattoonni kutaa 8ffaas qormaata sadarkaa naannoo ni fudhatu jedhan. Barattoonni 500 fi 92,224 qormaaticha akka fudhatanis himani.
himanii jiru. Kanaafis qormaanni wiirtuutti kennamu qaqqabuu kan ibsan Dr. Tolaan barattoonni of eeggannoon qormaata isaanii akka fudhatan hubachiisanii jiru. Akkasumas qormaanni maashiniin kan sororamu ta'uu isaan barattoonni waraqaa qormaataa qulqullinaan qabuun akka isaan irra jiru gaafatanii jiru. Maatiin barattootaa barattoonni qormaatichaan akka milkaa'an tumsa barbaachisu taasisuu qabu jedhan. Barattoonni 200 fi 3343 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa kan fudhatan ta'us kaasanii jiru. Barattoonni 27304 onlaayiniidhaan qoramus jedhan. Daa'imman tasgabbeessuuf bilbilatti kennuun dhibee virtual autism jedhamuuf akka saaxilaman isaan taasisaa jedha qorannoon. Barammaa kana daa'imman bilbilaa wajjin hariiroon isaan qaban dabalaa dhufee jira. Maatiinis daa'imman isaanii bilbila gaafatanii yoo itti kennamuu baate sababa isaan boo'aniif tasgabbeessuuf jecha bilbilatti kennu. Daa'imman iskiriinii bilbilaa irrattis yeroo dheeraa dabarsu. Kun ammoo dhibee virtual autism jedhamuuf akka isaan saaxilu qorannoon mirkaneessee jira. Daa'imman umurii 0 haga waggaa 3 jiran caalmaatti rakkoo kanaaf akka saaxilamanis ibsamee jira. Virtual autismin rakkoonni daa'imman irratti fidu keessaa muraasni daa'imman jireenya addunyaa isa dhugaa ta'e wajjin akka isaan waliif keessummaa ta'an isaan taasisa. Hariiroo maatii fi namoota kaanii wajjin qaban ni hir'isu. Dandeettii guddina afaanii yookaas laangweejii isaanii miidhuudhaan amala callisuu yookaas garmalee wacuu qabaachuu, rakkoo miira isaanii to'achuu dadhabu, iskiriinii garmalee ilaalaa waan turanii fi daa'imman amala aaruu of nyaachuu yookaas agreesiivii dheekkamoo ta'uu, amala namaa wajjin walii galuu dhabuu ni hordofsiisa. Sochii qaamaa hir'isu, yeroo dheeraa taa'anii iskiriinii fayyadamuudhaan waan dabarsanii fi furdina garmalee dabalatee dhimmoota fayyaa wajjin wal qabatetti isaan geessa. Osoo hin rafin dura iskiriiniin irra waan turanii fi hirriba isaanii jeequudhaan fayyaa isaanii rakkoodhaaf saaxiluu danda'a. Yeroo mana barumsaa seenan rakkoo xiyyeeffannoo dhabuutiin dandeettiin isaanii baay'ee akka gadi bu'u taasisu. Firiyyaan isaanii iskiriinii bilbilaa qofa waan ta'uuf maatiif qaama kamirraayyuu dhimma dhabaa dhufuudhaan qofummaa shaakalaa guddatu. Kanaaf maatiin daa'imman isaanii tasgabbeessuuf jecha bilbilatti kennuurraa akka of qusatan, akkasumas daa'imman isaanii fuula fuulaan yeroo taphaa wajjin qabaachuu akka furmaataatti kaa'ee jira. Sagee Joornaal Naashinaal Institute of Medicine wabeeffannee jirra.